gaaffii nuti si gaafannuuf qophii taatee waan istuudiyoo keenyatti argamteef galatoom jecha. Mee jalqabarraa kaasnee maqaa kee irraa eegallu maqaa kee daawwattoota keenyaaf ibsiitii gara gaaffii saxxaaftaa jiru. Ani maqaan koo Madaqashee Baaqofaati. Egaa galatoomii ulfaadhu maqaa kee daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Mee warri kee maqaa kee kana maaliif akkasii baasan ummee waan beektu qabdaa tarii? Ayyoon koo abbaan koo gaafa maqaa sana naa baasanii Madaqashee bareedduu tokkotu isheetti namni marqaa fidee fi ayyoon koo Madaqasheettiinis manuma keenyatti haftee ana malee namni biraatti hin nyaatu Madaqasheettiitti. Kanaaf achuma Madaqashee naan jedhee maqaan koos Madaqashee mata yaate. Egaa galatoomii Madaqashee maqaa kee warri kee maaliif akkasii moggaasan natti himtee jirta. Mee amma immoo yeroo barnoota barattus ta'ee yeroo gara magaalaa kanaatti dhuftu mudannoo jireenya kee keessatti si mudatanis ta'ee guyyaa jalqabaaf wantoota mudannoo ati hin beekne mee kan si mudatan yoo jiraatan mee nutti. Waan inni ijoollummaa kootti ta'e waan baay'ee yaada. Guyyaa tokko jechuudha. Hangamma wanni inni irraanfate. Guyyaa tokko ayyoon koo shayii hudduuti. Shayii huddee. Shayii inni ishee huddees aansaa ufee. Iddoo kana nagufee ture. Kana narraa ba'u. Guyyaa tokko immoo jechuudha. Otumaan qofaa kun deefameette. Otumaan qofaa deemu jiru. Durboonni tokko sadii taa'anii natti dhufe. Sadii gaafa taa'anii natti dhufe isheen tokko keessaatii naan jette. Nan laale. Ammas naan jette. Anis hin jedhe. Sanaa booda sanas sadan isaanii fiigin natti dhufe. Gaafa sadan isaanii fiigin natti dhufe. Hin jedhamne. Akkamiin taa'anii? Sanaa booda as ilaalan namni hin jiru. Eega gaafa sadan isaanii natti dhufe. Yaa kottee na baasii jedheen gadi fudhatte gadi gara baasii. Achuma na gaafa mana gahu. Namni jibbii keessa hin jiru. Yaa maaramii ushee. Yaa burqaa bulluqii. Osoo nama tuqii na saamu karaatti. Je'ee bultoo ofitti odeessu. Ayyoon koo natti dhufte. Maataa kanaan jette. Humayyuun jedhe. Itti dhibne nama tokko.